Afaan Oromoo adeemsota waggoota kurnan lamaanii kana keessatti har'a sadarkaa afaan teeknooloojii ta'urra gaheera. Maalummaa saba tokkoo kanneen mul'isan keessaa afaan isa tokkodha. Sabni tokko akka saba tokkootti maalummaa isaa eegsisee sabummaan isaa mirkanaa'ee fi namummaan isaa mirkanaa'ee fi akka saba tokkootti kan lakkoofsisu keessaa inni jalqabaa afaan qabaachuudha. Afaan sana afaan sabni tokko immoo guddateera. Biyyi tokko guddateera sabni kun saba barateedha saba guddateedha jechuuf afaan isaa guddachuu dagaaguu qaba. Sana gochuudhaaf afaanichi afaan teeknooloojii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma afaan Ingiliffaa yoo fudhatte addunyaa hundarratti dubbatama. Afaan teeknooloojii ta'eera. Maaliif wantootni baay'een oomishaman isaan biratti kan oomishamanii afaan isaanii sanaan wal qabatee baay'ee guddatee dagaageera. Afaan kanas afaan teeknooloojii gochuu hin danda'ama. Hankeenyas gochuu hin danda'ama. Sanaafis sooftiweerii yookaan moosaajii afaan Oromoo hojjetamee yeroo ammaa seektaroota hunda keessatti leenjiin kennamee sooftiweerii sanarratti yookaan moosaajii sanarratti leenjii bal'aan kennamee seektara hundaa keessatti yeroo ammaa afaanichaan akka hojjetamu afaanichi akka inni dagaagu dogoggora qubee malee akka ittiin hojjetamuu hin danda'amuuf sooftiweeriin moosaajii yookaan sooftiweeriin fuuga jedhu hojjetamee ittiin hojjetamaa jira. Kana keessatti ga'ee nuyi taphanne akka ejensii misooma teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo Oromiyaatti sooftiweeriin sun akka inni qophaa'u kan taasise ejensii kanadha. Karaa ejensii kanaatti kan sooftiweeriin sun hojjetame. Erga hojjetamee booda immoo hojjetamuu qofni isaa faayidaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Namoonni itti fayyadaman akkaataa itti fayyadamuu danda'an irratti leenjii bal'aan kennamee naannoo irraa kaasee hamma aanaatti bakka 5 irratti Walisoo, Naqqamte, Shaashimannee fi Adaamaa akkasumas Jimmaa iddoo kana 5 irratti leenjiin kennamee yeroo ammaa seektara hundaa keessatti moosaajii kanaan fayyadamanii ittiin hojjechaa jiru. Dogoggora qubee tokko malee jechaadha. Lafatti fayyadamanitti dogoggora qubee tokko malee ittiin hojjechuu hin danda'ama. Yeroo ammaa kana ta'eera. Kana duwwaas immoo miti. Kun ga'aa miti kun wantuma Microsoft Office inni durbeen Ingiliffaan hojjetu sun hojjeta sooftiweeriin suni fakkeenyaaf Microsoft irratti yoo barreessitu dogoggorri Ingiliffaa yoo jiraate akkuma edit si godhu moosaajiin hojjetame kun kan afaan Oromoos yoo dogoggorri qubee afaan Oromoo jiraate edit si godha si sirreessa akka sirreeffattu si godha. Wantootni Microsoft Office irratti afaan Ingiliffaatiin jiran hundumti isaanii gara afaan Oromootti jijjiiramanii sooftiweerii kanarra jira booda ilaaluu dandeenya. Kun ga'aa miti. Afaanichi afaan teeknooloojii gochuun ga'ee mana keenya irraa eegamu keessaa isa tokkodha. Afaan teeknooloojii akkamitti goona seektara hundaa keessatti afaanichi yookaan wanti hojjetamu hundumtuu teeknooloojiin deeggaramee akka inni hojjetamuu fi mootummaan yeroo ammaa karoora bal'aa qabatee irratti hojjechaa jira. Isaan keessaa naannoo seektara 27 akkas ta'aniif sooftiweeriin yookaan moosaajiin garaagaraa hojjetamaa fi jira. MIS yookaan immoo sirna bulchiinsa odeeffannoo bara kana hojiirra oolchuuf qabannee jirru hundumtuu afaan Oromootiin kan hojjetaman. Afaan sadanuun qabaatu isaan keessaa afaan Oromoo tokkodha. Fakkeenyaaf yeroo gabaabaa keessatti kan itti jalqaban biiroo geejjibaa, biiroo kominikeeshinii, maamaadaa Oromiyaa akkasumas biiroo bishaanii fi albuudaa isaan kun yeroo gabaabaa keessatti jalqabu. Seektarri 6 amma ji'a 2 booda in jalqaba afaan kanaan hojjechuu. Sooftiweeriin dhimma isaanii ilaalchisu hojii mala isaaniin wal qabatee jiru ilaalchisu akkaataa isaan ittiin hojjechuu danda'aniin afaan Oromootiin qophaa'ee hojii isaanii akka salphisuuf danda'utti sooftiweeriin hojjetamee yeroo ammaa user training itti fayyadamtoota leenjisuuf sadarkaa dhumaarra kan jirru akkuma inni dhumeen MIS'n kun hojiirra oolee dhimmicha achumaan duukaa oole jechaadha. Akka ejensii keenyaatti hojii guddaan dhimma kana irratti hojjetamaa jiru afaan kana dagaagsuuf kana fakkaata kana duwwaa miti. Seektarri hundumtuu fayyadamuu akka danda'aniif sooftiweeriin yeroo gabaabaa keessatti hunduma akka wal ga'uu fi sagantaan qabamee jira. Kara kana afaan teeknooloojii goonee afaanichi daran guddatee bal'atee interneetii irra yoo galte salphaatti argachuu dandeessa. Addunyaa wajjin haalli ittiin walii galuu hin danda'amu. Bakka kamiyyuu teessee afaanicha fayyadamtee
uummata addunyaarra jiru wajjin akkaataa itti walii galuu dandeessu haalli mijatee karaa eejensii keenyaa dhimmootni gurguddoon akkasii hojjetamaa jiru yeroo kana. Microsoft Office'n kan Microsoft kaampaaniin oomishamee fi kan tajaajila afaan Oromootiif fuguggee jedhamee hojjetame kun walqixxee hojjeta. Namni afaan Oromoo dubbisuu fi barreessuu danda'u akkuma Microsoft Word itti fayyadamu ittiin fayyadamuu danda'a. Kana malees afaan Oromoo afaanota sadarkaa addunyaatti beekaman wajjiniin akka wal dorgomus ni gargaara. ISO'n wantoonni bahan yeroo baay'ee afaanota guguddataniin qofa sadarkaan ba'a. Afaan Oromoo ammoo afaan teeknooloojii ta'uun isaa sadarkaan bahu kun afaan keenyaan illee akka bahu kan gargaaru akka ta'e dubbatu. As desktopii makeerra jalqaba irratti kaatta gaafa load sii ta'e yookaan gaafa sii fe'amu asuma irratti argama. Kallattii maan yoo bantu kanatu sii dhufa. Kun jechuun waa biraa miti maal barbaaddaadha galmee haaraa uumiidha. Galmee barruu jedha text word isa jennu afaan Ingiliffaan sanaan jechaadha. ESC PowerPoint isa jennu sana jechaadha. Kuus data database isa jennu sana jechaadha. Word maratti waa barreessuu barbaadna yoo ta'e isuma kana gabaabamatti yoo irratti cuqaasne kana nu bana. Kun jechuun waan haaraa miti dur kun Microsoft Office Word gaafa bannu isuma arginu sana jechaadha. Asitti fakkeenyaaf faayilii jedha. Faayilii afaan Ingiliffaatiinis faayilii ma jenna. Gulaali jedha. Edit jedha afaan Ingiliffaa Word irraa yoo agarte. Mul'annoo jedha asitti mul'annoo yookaan view afaan Ingiliffaa sanarraa view isa jedhu jechaadha. Saagi jedha. Insert isa jedhu jechaadha achirraati. Dhangii format jedha afaan Ingiliffaatiin achirraa yoo agarte ta'e gabatee table meeshaalee tools foddaa files jennu yookaan folder isa jennudha. Gargaarsa help jennee achitti agarru jechaadha. So erga kana bannee booda wanta barreessuu barbaannu barreessuu dandeenya jechaadha. Kanarratti wanta barreessuu barbaannu barreessina. Fakkeenyaaf mee qubee dogoggoraan barreessa. Akkamitti akka inni edit nu godhu ilaaluudhaafi jechuma tokko fudhadhee yoo qubee isaa dogoggoree barreesse akka inni itti edit godhu ilaalla. Fakkeenyaaf kottu jedhee yoo barreessuu barbaade akkas godheen barreesse qubeen kun sirrii kan taane noormaali nan beeka. Sirrii kan taane akkas diimaa jala muree sitti agarsiisa. Kun jechuun maalidha? Qubee ati barreessite kottu jechuun spellingiin isaa akkas miti dogoggorteetta qubeen isaa akkas miti isin jechuu isaati diimaa jala muraa. So edit naaf godhi naa sirreessi jechuu barbaadde right click isa kana goota. Kana keessaa si filachiisa. Kam jechuu barbaadde warra kana keessaa asiin jedha. Fakkeenyaaf kootuu jechoota sana sii fila. Sii tarreessa, sii gadi sii tarreessa. Kana keessaa kam kanatti jechuu barbaadde wanta ati barreessite kun sirrii miti qubeensaa kanaan kanneen kana gadi tarreessu keessaa isa kam jechuu barbaadde jedhee si filachiisa. Isa booda ilaaltee fakkeenyaaf an kottu jechuudha kanan barbaade kanarratti hin cuqaasa akkasitti naa sirreessa. Amma isheen sila jala muramte diimtuun hin hafte hin jirtu jechaadha. Bifuma kanaan wanta barreessitu hunduma isaa barreessitee gaafa laaltu akkuma yeroo Ingiliffa Microsoft Office Word gaafa fayyadamnu dogoggora yoo qabaate diimaa jala muru sana asirrattis yoo dogoggora qabaate qubeensaa diimaa jala sii mura optionii yookaan filannoo siif ka'a irratti cuqaastee isa sirrii ta'e wanta inni sii gadi sii tarreessu keessaa filattee isa sirrii sii ta'u isa fudhattee ittiin hojjechuu dandeessaa jechaadha. Innaa kun afaanichaa irratti qulqullina afaanichaa irratti gargaarsi inni qabu bu'aa inni qabu baay'ee olaanaadha. Sektara baay'ee keessatti kan fayyadamaa jiru amma xalayoota baay'ee amma yoo manneen hojii adda addaa irraa ba'an yoo agarte akka duraanii dogoggoran qaban. Afaan kun yeroo deefuu jalqabu haaraa ta'uu isaarraa kan ka'e dogoggora baay'ee agarte xalayaa tokko fuutee gaafa dubbistu afaan Oromoo immoo akka afaan kaanii miti. Qubeen tokko yoo itti dabalamte yookaan yoo irraa hir'atte hiika mataa hiika jijjiira hiika garaagaraa sii laata. Kanaaf kun salphaamatti dogoggora tokko malee qubee afaan Oromoo fayyadamtee jechoota barbaadde wantoota barbaadde akkati barreessitu gumaacha guddaa sii godha yookaan gargaarsa guddaa sii godha jechuudha.